ilmoonani sumayyaarraa dhaleen alatti nama biraarraa dhalees hin qabu daa'imum takkaliyyuu jedhee akka deebisettidha kan dubbataatee jiru. Egaa sumayyaan akkuma jettetti daa'imti kun dhiigni isaanii yaa ilaalamuudha. Dhiigni Saidoo fi dhiigni daa'ima amma dhalate jedhanii kana yaa marammaramanii yaa ilaalamanidha. Egaa Saidoon gara sana deemee dhiiga isaatti fi dhiiga mucaa sanaa fuudhanii dhuguma mucaan kun kan Saidoo ta'uu yookiin immoo kan Saidoo ta'uu dhiisuu maaliidhaan beekama kan jedhamu dhaqee raawwatee dhiiga isaa marammarsiisee haala sanaan beekamuu ni danda'a jechuudha. So egaa yoo yaa ashama harka fuunee akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma egaa viidiyoo jalqaba irratti argitanitti yookiin immoo akkuma sagalee koo jalqabaa dhaggeeffatan irratti egaa waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e hedduu takka nama gaddisiisa, hedduu takka namatti dhaga'ama. Namni tokko jireenyatti osoo jiraataa jiru lubbuu isaa kana ofii isaatiin rabbiin kan uume tana ofii isaatiin balleessuudhaaf gaafa deemu ofumaafuyyuu cubbuu guddaatti gaafa lubbuun kan isaayyuu lafa kanarraa deemte bakkuma itti lubbuun isaayyuu baatee gaafa bakka dhugaa sanayyuu deemtutti akkamittiin akka jiraatu yookiin immoo maal keessa akka deemu osoo beekee waan kana keessa of hin galchu jechuudha. Haa ta'u malee akkuma viidiyoo Iyyaasuutirraa dhageenyetti akkasuma immoo viidiyoo namni baay'een irratti hojjetaniiti jiru akkuma arginetti jechuudha. Egaa ayyuun of ajjeesuudhaaf haada fudhattee kan uffannistee sarratanyaan mana keessa jirtu yookiin hojjettuun manaa argitee iyyitee raawwattee ollaatti himtee ollaan dhufanii raawwatanii waan kana irraa buusisiisanidha jechuudha. Kan Iyyaasuun dubbataatii ture. Haa ta'u malee immoo rakkinni kana hundumaa fide maalinni yoo jennee maaliif ayyuun kana of ajjeesuudhaaf kaatee maaliif ayyuun sababa maal ta'e uffannistee kan jennu ta'ee egaa akkuma beekamu Saidoon daa'ima biraa kan Sumayyaarraa dhalataniin ala daa'ima biraa dhalfatee qaba yookiin daa'ima biraa qaba kan jedhamu egaa hundi keenya dhageenya jirra. Sumayyaan daa'imti kun marammaramtee yaa ilaalamtu kan jedhu akka dubbatamaa ture. Egaa hundumti keenya dhageenya jirrasi. Egaa Saidoon immoo ani daa'ima Sumayyaarraa dhaleen alatti ijoollee lamaan sanaan alatti daa'ima biraa hin dhalfannelleedha hin qabullee jedhee raawwatee dubbateetii jira. Egaa Iyyaasuunis akka jedhutti anillee gaafadheetii jennaan tarii akka cirraa ta'ee osoo hin beekin dingata tarii daa'ima kana dhalfattee jirta tarii osoo ati hin beekin daa'imti kun ati nama biraa faana jiraattee beektaa Sumayyaadhaan alatti ayyuu fi edda ayyuu fuudhee ayyuudha fi Sumayyaan alatti yookiin immoo osoo ayyuu fuudhin osoo Sumayyaa waliin jirtu nama biraa faana shamara biraa faana jiraattee beektaa tarii dogoggortee guyyaa tokko osoo hin beekin illee jedhee raawwadhee gaafadhuuni lakkii ani waan akkanaa keessa takkaa galee hin beeku Sumayyaan alatti namni ani beeku yookiin immoo ilmoon ani Sumayyaarraa dhaleen alatti nama biraarraa dhalees hin qabu daa'imum takkaliyyuu jedhee akka deebisettidha kan dubbataatee jiru. Egaa Sumayyaan akkuma jettetti daa'imti kun dhiigni isaanii yaa ilaalamuudha. Dhiigni Saidoo fi dhiigni daa'ima amma dhalate jedhanii kana yaa marammaramanii yaa ilaalamanidha. Egaa Saidoon gara sana deemee dhiiga isaatti fi dhiiga mucaa sanaa fuudhanii dhuguma mucaan kun kan Saidoo ta'uu yookiin immoo kan Saidoo ta'uu dhiisuu maaliidhaan beekama kan jedhamu dhaqee raawwatee dhiiga isaa marammarsiisee haala sanaan beekamuu ni danda'a jechuudha. So egaa ayyuun jidduu kanatti waan Saidoon gara sana deemu maaliif deema kan jettu Saidoon maaliif gara Yamanii daa'ima kana laalchisuudhaaf yookiin immoo dhiiga isaa kana marammaramee dhiiga daa'ima kanaatii fi dhiiga isaatiin laalchisuudhaaf sababni nagatee deemuuf maali yeroo baay'eedhaaf nagatee deeme yeroo baay'eedhaaf haadha manaa koon barbaada ilmoo koon barbaada maal jedheeti yeroo baay'eedhaaf nagatee deemee jira. Ammas nagatee deemuudhaaf taa'aa jira kan jettu egaa aarii keessa galtee gara uffannisuutti deemti natti fakkaata. Kanaafuu rabbi ishiitti araaramu isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kuni waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Waan namatti gammadanis osoo hin taane kuni kan rabbiin jabeessanii isiidhaaf kadhatu qabanidha malee ayyuun baga of ajjeestee yookiin immoo baga uffanneessa jennee isiitti gammadu osoo hin taane rabbiin isiidhaaf kadhatudha. Rabbi sammuutti isii adeemsu karaa sirriitti isii adeemsu jennee raawwanne rabbiin isiidhaaf kadhatudha jechuudha kan nu barbaachisu.
namoonni baay'een itti gammadaatii osoo duutee baga of ajjeestee baga of fuutee osoo duutee osoo hafuu baattee kan jedhan hedduutu jira jechuudha. So wanti kun waan baay'ee takka dabbaruudha, waan baay'ee nama jibbisiisuudha. Lubbuu tanaa baannee lubbuu namaatitti faraduun baay'ee dhorkaadha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waan baay'ee takka nama jibbisiisuudha jechuudha. Kanaafiyyuu nama taanee edda jiraanne nama miti ilbiisonni lafa kanarra deemanii jiran kamiyyuu lubbuu qabu, lubbuun isaanii isaan mararti jechuudha. So nutis immoo lubbuu baannee lubbuu nama tokkotti faraduun baay'ee ulfaata. Waan ta'uu hin qabnes waan jedhamu hin qabnes nuti wanti isiidhaaf gochuu qabnu yookiin immoo wanni nuti isiidhaaf ta'uu qabnu tokko maali yoo jenne rabbiin isiidhaaf kadhatudha. Rabbi karaa sirriitti akka ishee deebisu, rabbi sammuu isii harkaa bade kana, sammuu isii yaaduu dadhabe kana, sammuu isii karaa sirrii isii oofuu dadhabe kana, rabbi sammuu isiillee yaada keessatti isiidhaaf haa deebisu, karaa sirriitti akka isii deebisuuf rabbiin isiidhaaf kadhatudha. Saidoos immoo erga ilmoon tuni tiyya miti lakkii ani ilmoo sana lamaaniin ala ilmoo biraa hin qabu jedhee raawwatee of amansiisa yoo ta'e shakkii takka hin qabu yoo ta'e rakkinni tokkoyyuu hin jiru. Akkuma Iyyaasuun jedheyyuu asumaan viidiyoodhaan godhamee raawwatee dhiigni isaas ilaalamee dhiigni daa'ima sanaas ilaalamee maal akka ta'e wal barsiisuun hin danda'ama. Lakkii kunis yoo jedhame immoo amanamummaa qaba yoo ta'e ayyuunis waan inni guyyaa tokkoof yookiin guyyaa lamaaf yookiin torbee tokkoof deemee raawwatee daa'ima kanas isas dhiiga isaa ilaalamu wanta isii irraa turee isii irraa hafee yookiin isii gatu tokko miti waan ta'eef eeyyama goote fi hanga lubbuu isii balleessitu eeyyama goote fi achi deemee raawwatee daa'ima kana dhiiga isaanii marammarsiisee kan isaatis marammaramee dhiigni daa'ima kanaaf dhiigni isaa ilaalamee yoo dhugaatti daa'imti kun kan isaa taate yaa kanuma isaatii wanti inni godhu tokkollee hin jiru jechuudha. Yoommoo daa'imti kun lakkii kan kee miti kan jedhamu dhiigni isaanii lamaan tokko yoo ta'uu baate kan isaatii mitiidhaan gargar bahanii raawwatanii Sumayyaa faanas Ayyuu faanas waan jiru dhugumaan dhugaatti ifaan ifatti waan jiru walitti manii raawwatanii karaa dhugaatiif karaa sirriidhaan gargar ba'uu yookiin immoo yoo Sumayyaanis gara fuulduraatti ilmoo isaa gaafa inni waan kana guute ilmoo isaa isatti argisiisa jetteeti kan isiin dubbataatii turte waan ta'eef sababa kana ta'eefu yookiin immoo wanti kun soba yoo ta'e Sumayyaan iyyuu ilmoo isaatis ofii isiitiifis itti deebitee isa waliin jiraachuu dandeessi. Yoommoo wanti kun dhugaadhumaan ta'etti Sumayyaan rakkina jiru hunda isaa bartee raawwattee akka haala fi heeraa fi seeratitti ilmoo isaa qofa isatti argisiistee ilmoo isii guddifachuu akka inni yeroo hundumaa ilmoo sana jedhee isii hin rakkisne seera faana wal qabsiisanii yeroo itti barbaadetti ilmoo isaa arkee yeroo immoo intaanefitti guyyaa yeroo qabatanii raawwatanii haaluma seeratiin jechuudha. Yeroo qabatanii yeroo kanatti ilmoo kiyya arkuun barbaada, yeroo kanatti daa'ima kootiif kana gochuun barbaada jedhee haala sanaa walii galanii akkasitti wal dhiyeessaa daa'imas walirraa fageessaa jiraachuu osoo hin taane haala heeraa fi seeratitti waliin hoo deemanii gaariidha. Ayyuun immoo har'a asuma Sumayyaan akkas jettee Saidoo maaliif ammum kana bayeetii deema, ana maaliif nagatee deema, ana maaliif guyyaarratti nagateetii na biraa deema jechuu qofa osoo hin taane namni uggaa meeqayyuu walirraa deemee irsaafneetiin ta'anii uggaa meeqayyuu deemee biyya ormaa keessa jiraatee deebi'ee kan walitti dhufu hedduutu jira jechuudha. Guyyaa tokkoof guyyaa lama yookiin torbee tokkoof wanti ishiin taatu tokkoyyuu hin jiru. Maaliifiin jaalalli jira taananii lafa kamittiyyuu waliin jiraachuun hin danda'ama jechuudha. Jaalalli hin jiru taanan immoo wal faanayyuu jiraatanii mana tokko keessayyuu jiraatanii jireenyin taatu jechuudha. Jireenyin bareeddu jaalalli namatti mi'ooftu mana tokko keessayyuu jiraatan jechuudha. Walirraa fagaatanii dhiisatii biyyarraa walirraa deemanii dhiisatii mana tokko keessa jiraatanii jaalalli hin jiru taanan walii galteen hin jiru taanan umaa wanti namaaf bareedu, wanti namaaf tolu, wanti namaaf gammachiisu tokkoyyuu hin jiru. Sababa kana ta'eefuu Ayyuu rabbi qalbitti ishii deebisee Saidoonis immoo dhugaa jirtu dhaqee raawwatee osoo baratee nutis immoo dhugaa jirtu osoo barree natti tola jechuudha akka kan gootetti. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudha fi natti tola. Iyyaasuun immoo achis deemurraa osoo asuma taa'ee raawwatee asumatti viidiyoodhaan goonee mana yaalaa innis dhaqee mucicha dhalate sanas mana yaalaa geessanii dhiiga isaa marammarsiisanii kan isaas nuti mana yaalatti geessinee dhiiga marammarsiisnee hanga achi deemee
ishiin isa si lubbuu si balleessitu namallee anga balleessitu kan jedhamudha nama tokkos ajjeesa jechuudha jechaati kan isiin jirtu billaa qabattee mana keessa feegaa jirtidha jechuudha kan jedhamaati jiru. So rabbi qalbiitti ishee haa deebisu jenna. Namoonni immoo osoo facciistee osoo duutee maaliif jiraattee baga uffannistee jettanii itti gammadanii hin gammadina kun waan namatti gammadanii miti. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan namatti gammadanii miti jechuudha. Dhugaadhumaan dhugaatti yoo ta'e rabbiin kadhachuufidha bakka. Rabbi qalbiitti isiidha haa deebisu. Rabbi nageenya isiidha haa buusu jedhanii raawwatanii jabeessanii rabbiin isiidha kadhachuudha malee. Itti gammaduu miti isin jedha akka carraa ta'e namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudha maatii kiyyataa namni maatii koo taatanii jirtan hundi keessanii immoo like share gochuun na jajjabeessaa.